calisiba. Lama faham aja kan tendubban. Maltati ma fshan tamanti bilbil talati bukin jira sinjar imiti. Maltati takkan nashakum beetu. Himbektu tamma kan si jaallan. Maaliyati qabeenya isaaniitu argite. Akkaataa nuti jiran booddee yaaddetta. Fideen dhufa foojanii jiran. Walii galleera mitire amma ammamuun bilbiliin shin shakka. Waliin gala gaafa naam jatoon iyyuu siin bilbila. Jadi bakka jaalallee koo siin jaalladhashi. Hello Lati. Safara keessan dura mana keessaa ba'e. Maal rakkatteeti? Maal gochaa dhufte? Amma gaafa nasirraan dhufu jaalalleen kee na argisiisee achirraan naannee dhufe. Achirraan naannoftee dhufte? Tole maalidha nan deebi'anii eegdi. Qufna gara tokko finsi barbaade. Maalidha? Intalli sun siin taatu. Lati wanti nama kolfisiisu hin jiru. Amma sookoo isaan biraa jira? Dhugaan sitti maan intalli kun siin taatu. Simiiti Lati. Nammiidhama maaliif barbaaddate? Maaliif ishee jibbita akka kanatti? Isheedha wanta jibbuuf tokko iyyuu hin qabu. Maaliif akkasitti taasoftaare? Garuu dhugaan jiru Lati simiiti siin taatu. Otuu nan jaallattu ta'e biyya ormaadhaati. Ani itti biyya kan dhufte moo isheen? Na dhageessamtii Lati siin taatu. Lammaffaa hamaa ishee akkanatti hin dubbanne. Deema amma jakoo duraati. Lati na dhageessamtii gaaf tokko garuu hin gaabbita. Garuu moo maal ol caaltu miti kosiidha lamaan keessan. Nuftee moo? Al tokko. Ati sheedhiin gaddaadhamti sheelatee wajjin guddatte jedhamte. Eeyyee shemadha. Dheengaddatuuti jaalallee kee biraa wajjin bilbilaa softuu dhageen ture. Kanaafiyyuu utuu waan kana dhiisteeti gaarii natti fakkaata. Dhugaa moo? Dhugaa. Yoon dhiisu ta'ee qabeenya isaas si dhibeessin. Latiyyuu gana bareenyaadha. Haadha koo of kabaji. Dhugaa moo? Na dhageessa miti miillattiin barrisaa dhufteen barrisaa deebita. Ati eenyu waan taateef wajjin guddatteef maal of seete? Hin jaallattaani ati? Yoon jaallattaan ta'e immoo hin rakkatiin. An qabeenya isaa fudhadheennaan wajjin akka barbaadan ta'uu dandeessu. Daaraa keessas ta'uu dandeessu. Iddoo barbaadanis dhaquu dandeessu. Utuu of kabajee gaarii natti fakkaata. Na dhageessamti ofii kee akka daaraa keessatti dhalatte daaraa keessatti guddatte hin beeksifta. Si wajjin guddachuu isaatti baay'een gadda. Garuu maal ol caaltu miti kosiidha lamaan keessan. Of kabaji garuu kanaanas likkiitiin si gasha. Na dhageessamti. Ati iyyuu of kabaji. Dhuftee lubbuu koo. Firan qabdu naman qabdu jettee biyya ormaatti na reebsistamtee taanaan. Maal taate eenyutu akkasii godhe? Isheetu wajjin guddadheera obboleettii koo isheetti jettuudha. Siifoodha moo? Eenyu narii kan biraan? Nariif diina kabaltee amma namni narraa qabutti. Asiin deemtu taanaan immoo siin ajjeesaanaan jettu. Eenyu siifoo moo? Eenyu siifoo hiriyyaa kee isheetu wajjin guddatte. An firan qabu miti asitti. An ormadha miti isiniif. Kanaaf na reebsistamtee taanaan. Dhiis bakka. Dhiisan sii jira. Dhiis. Tole. Asumatti ni eegishi akka isheen lammata naannoo koos naannoo keessa hin dhaabanne godheen dhufa. Kun as ta'i si qabu naamadhu. Asumatti ni eegi sirreesseen dhufa. Keessan baane intalli kunii. Hello siifoo safara keessan geera kunoo bilbila keessan irra geera ba'i gadi. Nagaa miti ati intala nana. Maalin godhee? Maalirraa qabda maakirraa?